Siyasati jonummaan siyaasaa keessatti muddatee abbaa ol guddise. Waa'ee siyaasaa nu hubadha. Ilaalchi amma oromoon jiru ilaalchi Itoophiyaanummaa fi Oromummaati. Ilaalchi Itoophiyaanummaa kana dhugaa waan ati galeetes haqa keessii fi dubbadha. Si dura namni Itoophiyaa biyya jaamtu akka bineensa laalaa ture Itoophiyaanummaa dhalaa sii fudhachiise. Herreetuun isaa Itoophiyaanummaa akka bineensa laaluu dhaabee jira. Kana siifin kaaya. Garuu Itoophiyaan tuni bu'uureffamni isaatu dhiiga hayyoota Oromoo ajjeesuudhaan. Atis dheeyxee Hayilee Fidaa osoo bara sana seenaa isaa yoo dubbiftee dhaabbatu Itoophiyaanummaa irraa osoo jaanii lubbuu dhabe. Jarnaan Taaddasaa Birruu ministeera biyyattii ta'eeti hammeenya Itoophiyaanummaa kana harkee qabsoo mooraa Oromoo dabalame. Atis akka ilma Oromoo tokkotti Itoophiyaanummaan sun waan lubbuun si kabachiisti si qofaa miti. Nama si jala deemuun lubbuu kabachiifti. Kaampii Itoophiyaanummaa keessa Oromiyaa keessatti as deebiin siin jaa. Tokko lammaffaa kaampiin Itoophiyaan tuni nuti fi Itoophiyaan Oromoo wajjin dirree lolarratti wal baranne dirree lolarratti wal gaggeessina. Dirree karaa qalamaatiin wal gaggeessinaa sana sammuu sana keessaa kan itti yaaduu qabda. Karaa qalamaatiin jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhaamsiisaan jaanuuf bahaadha. Nama biraa ilaalachuun nu barbaachisu. Kanaafuu dhimma kanallee akka ilma Oromootiin siidaadha. Siyaasaa dubbannu keessatti illee waa'ee gandummaa akka baafannuu sinaama galatoomaa ulfaadha. Ilaalcha Itoophiyaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti mul'isitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ta Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Kana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This must. Wanni akkasitti hin dandeemu hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessani. Hoogganaan waan ummataa ta'uu dubbata. Waan ummataa ta'uu dalaga malee waan ummata harka dhooyisiisu takkaa'uu ziis goosiisu san hin barbaadu ani. Wanni Oromoodhaa ta'u ummata keenyaa ta'u waan ammarra keenya qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliif jechuun jira jituu kana. Akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru arra ijoolleen nuti amma warra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran. Kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barre Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti. Takka Baayibilii takka Quraan haraam nuti hin goone. Miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaan nu jibbisiise. Arra maqaa Itoophiyaatiin miidhaa saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibban godhaa jira jechuudha. Kanaafi arra Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigraayaf kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jahus taati hedduu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo nama si dhiime biyyaa gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni anjoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san da'itan abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa ta'e saniin deeggarinaa. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaateeti Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u wanni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaakkaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture. Hidhamaa ture. Bayee galuu nu magala ture. Arra bayee hoggaa galuu bar. Salphinni irra ga'u. Akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman. Sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan. Wanni dubbachaa jiruufis salphinni kuni keessattuu zamana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha itti qaanfachuudha qabna. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kanammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa ukaasuudhaaf. Laal
lolli kuni oromiyaa deegala tigree dhaqee amaara ga'e amma somaalittis gaffachaa jira kanaaf salphina sababa lolaatii fi fayyaa dhabnee haakimaa dhayne jechuurra garaabaa jimaa walitti qabnee aboo rabbi si haa fayyisu yoo jenne irra nuu jirti nu haakimee rabbiin takka. Lammee isaadha. Anshuraansii asitti dheengadda dirqamaan ka qabuu fi kan hin qabne akkanatti raafuuneeti waan mootummaan nu gaafatu qaalii mootummaa diduu hin dandeenyuu jechuudhaaf gabaasaa san maallaqa hangam beeyne walitti qabanii miskiinaa fi dureessa walqixa godhanii kaanii kutatanii ni jechuudha. Kan dhabaa bira kutaa kan kana kutaa kan osoo hin jirtu akkanatti raafuunee jechuudha. Qabaataan eessa deessa harka mootummaa jala deessa. Fayyadabaan eessa deqa harka mana haakimaa deqa. Kanarraa waan ta'eefoo hoggaa waa kannaa jennu dirqamaan nurraa fuutan hoggaa waa nu haakimaa hoottaa rokkoo nurraa hiikaa jennu qaamamaarree isinii gaafan xalayaa fi qalama akkana goyirra godhuun habbaa takka. J2! Welcome home, Juhar! Welcome home! Jurtu Oromo! Jurtu Oromo! Jurtu Minneapolis! Jurtu Minneapolis! Akum Gipta Faea! Ani Jacob Fry, Mayor of Minneapolis. Galatoma! Galatoma! Thank you so much, everyone, for being here tonight. It is an honor to be present with you. Baga Nagan Dufta. And it is a great honor as well to be back here again now several years later with our heroes, with our friends, Jawar, Mohammed, and Bekele Garba. Kanjurtu lamma. Duraan dursee, alhamdulillah, madaa keessanin beekaa akka qabsaa'ota keenya adda arguuf hawwitanis ni beekaa. Duraan dursee hunda caalaa baga gammaddan isiniin jechuu fedha. Baga madaan keessan fayyi. Amma of culture afaan Ingiliffaatiin haasaa dhiifama wajjin. This is for Minnesota. My name is Amane Badaso, and I am so honored to be running for the 4th Congressional District for U.S. Congress. But it's a remarkable day because the two people that sit before us are freedom fighters. They're the beacon of hope for the Oromo community here. And just to add to how special this moment is, Jawar Mohammed is a Minnesotan, regardless of whether he is no longer a U.S. citizen. As a broader Oromo community, I hope if you take anything from his entire journey with you, I hope you understand that he loves you more than anything in this world, I would know. And he will never, ever stop fighting for you. And before I say anything more, because I'm introducing somebody that you're all waiting to hear from, I want to introduce my friend and our champion, Jawar Mohammed, to the stage. Thank you so much. All you. akka booltan nagaa qabdu fayyuma
warri Riverside nagaa qabdu. Brooklyn Parko. Eessarraa akkana eegalu hin beeku. Minnesota deebi'ee waan hin argullee natti hin fakkaatu ture. Rabbi kanaan nu ga'ee wal agarsiiseef galatni haa ga'uun jaa.